Yuriya akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo kun televezyiinii ONN tamsaasa keenya kallattii ka guyyaa har'aati. Tamsaasa keenya kallattii guyyaa har'aatti qophii addaa qabannee dhiyaanneerra. Qophiin keenya ibsa adda bilisummaa Oromoo istiidiyoo ONN itti argame ta'a. Ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa argame kana waliin ani Raajii Guddataate. Dabni siyaasaa ABO irratti dalagamu ce'umsa gara dimokiraasiitti taasifamu yoo gufachiise malee hin milkeessu. Ibsa adda bilisummaa Oromoo waxabajjii 11 bara 2019. Jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti har'a mul'atu kana kan argamsiise qabsoo hadhooftuu fi wareegama qaalii sabni Oromoo bilisummaa isaa gonfachuuf baasaa yoo nagee ta'uun dhugaa namuu haaluu hin dandeenyedha. Qabsoo uummanni keenya bilisummaaf geggeessaa as ga'e keessatti ammoo qoonni addi bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti qabaate wareegamni miseensaa fi deeggartoonni dhaabaa kanaa keessaayyuu qeerroon bilisummaa Oromoo baasan waan ittiin dorgomsiifamuu kan hin qabne qooda olaanaa qabaachuun haqa dirree jirudha. Jijjiiramaa fi carraa haala akkasiitiin uumametu adda bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa gidduutti walta'iinsa godhamee hoogganni olaanaa adda bilisummaa Oromoo akka kabajaadhaan Finfinnee seenu karaa saaqe. Hoogganni ABO walta'iinsa kanaan waggaa fulbaana 15 bara 2018 Finfinnee seenu bulchiinsi afaan qawwee EPRDF kan waggaa 27f uummata Oromoo fi uummattoota biyyattii kanneen biroo gidiraa agarsiisaa bahe hafee uummanni fi jaarmiyootni siyaasaa jiran nagaadhaan akeeka siyaasaa isaanii geggeessuu abdii jedhuun maqaa olaantummaa seeraa kabachisiisuu jedhuun hidhaan ajjeechaan saamichi kanneen mirga isaanii gaafatanitti maqaa isaanii mallee maxxansuudhaan diinomsuun kanaa booda akka ittiin fufne Dr. Abiy Ahmed akka gara aangootti dhufaniin uummataaf waadaa seenanii turan. Waadaan araaraaf nagaadhaan waliin hojjechuuf waliif seenamee guutummaatti kabajamuu hanqatee hanga ammaatti lafarra harkifachuun isaa mootummaan dhimma kanaaf fedhii gahaa agarsiisuu dhabuurraa kan madde malee hanqinni gama adda bilisummaa Oromootiin akka hin taane hubatamaadha. Kanaaf immoo walta'iinsa caamsaa 29 bara 2019 ABO fi mootummaa gidduutti taasifameef gochaan gaddisiisaan mootummaan erga sanaa as Oromiyaa keessatti raawwachaa jirus ragaa guddaadha. Caamsaa 29 bara 2019 araara dhugaa buusuuf karaa saaqa yoo ta'e abdii jedhuun hoogganni adda bilisummaa Oromoo hanga barbaachisu ol deemuudhaan ODP mootummaa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaa wajjin nagaadhaan waliin hojjechuuf fedhii qabaachuusaa agarsiise. Ittaanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatis kanaa booda ABO'n waajjiroota isaa banatee bilisummaa guutuudhaan akka socho'u tumsa guutuu akka taasisanii fi miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo hidhaa jiranis akka hiiksisan waadaa seenan. Haa ta'u malee erga siyaasis hojiidhaan lafarratti wanti mul'achaa jiru faallaa waadaa seenaaf faallaa walta'iinsa yeroo adda addaatti gooneeti. Miseensotaaf deeggartoota ABO kanneen duraan hidhaa jiran hiikuun hafnaan haaraatti hidhuun babal'achaa jira. Gama keenyaan kanneen gaaffii mirgaa gaafatan hidhaatti guuruu fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafanii jiran shiftaa jechisiisuun maqaa xureessuu fi yaaluurraa madda rakkoo kanaa amananii haala nageenyi waaraan itti argamu irratti furmaata soquutu barbaachisaadha jennee amanna. Walumaa galatti adeemsi siyaasaa walamantaa fi ejjennoo waliif kabajuu irratti hin hundoofne akkanaa kun akeeka jijjiiramaa fi ce'umsa gara dimokiraasii jedhamaa jiru danqaa akka ta'u hubatamuu qaba. Haalli akkanaa nageenyaa fi tasgabbii hin argamsiisu waan ta'eef paartiin biyya bulchuu fi mootummaanis of keessa ilaalee adda bilisummaa Oromoo waliin walitti dhiyeenyaa fi bifa waltumsuuf wal danda'uutiin hojjechuun dantaa uummata keenyaaf nageenya guutummaa Itoophiyaafis bu'a qabeessa ta'a jennee amanna. Gama biraatiin miidhaan sabummaa irratti xiyyeeffate kan yeroo ammaa lammiilee Oromoo kaaba Oromiyaa Walloo keessatti argaman irraa gahaa jiru hedduu kan nu yaaddessudha.
kanumaan wal qabatee manni miidhaa kana lammiilee kanneen irraan gahaa jiran gochaa badii isaanii dhofkachuuf jecha rakkoo achitti mul'atu sochii adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qabsiisanii ololli oofan dhugaarraa kan fagaate ta'uu hubachiifna. Ololli kanaan wal qabatee adda bilisummaa Oromoo irratti oofamu gama tokkoon mirga ofittisuu fi haqa uummata sanaa ukkaamsuuf, gama kaaniin ammoo adda bilisummaa Oromoof qabsoo bilisummaa Oromoo maqaa xureessuudhaan kaayyoo qabsichaa gufachiisuuf daba siyaasaa dalagu waan ta'eef dabni akkasii adda bilisummaa Oromoof uummata keenyarraas dhaabbachuu qaba jenna. Mootummaan naannoo Amaaraaf kanneen federaalaas dhimmi kun osoo gara kaan caalaa hamaa hin tarkaanfatiin furmaata sirrii mirga lammiilee kanaa kabachiisuu itti kennuuf gaafatama isaanii baachuu akka qaban hubachiisna. Maayii irratti qondaaltotaa fi miseensota hoogganoota dabalatee miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo kanneen badii malee dhiibbaaf daba siyaasaatiin hidhaa jiran hundi atattamaan akka gad lakkifaman cimsinee gaafachaa, maqaballeessiin, doorsisi, saamichi, hidhaaf ajjeechaan miseensotaa fi deeggartoota keenya dabalatee waliigala uummata keenyarra akka dhaabbatu irra deebinee hubachiisna. Uummanni keenyas keessaayyuu qeerroon bilisummaa Oromoo shiira adda addaa itti xaxuu fi olola dharaatiin maqaa xureessuudhaan adda bilisummaa Oromoo dirree siyaasaatiin ala godhanii kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kumaa kitilli itti wareegame asiin ga'e galii isaa hanqisuuf daba dalagamu hundaa dammaqiinsaan dura dhaabbatee akka doomsu addi bilisummaa Oromoo jabeessee haamaa. Injifannoon uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo waxabajjii 12 bara 2019. Gadaawwattoota keenya kabajamoo ibsa adda bilisummaa Oromoo studio keenyatti ergame kanuma ture. Ibsa kana dubbisuun kan si wajjin ture irraa guddataa ogeeyyiin teeknikaa studio inni si wajjin turani. Egaa qophii biraan haga walitti deebinutti qophiilee waliin waliin turtii gaarii isiniif hawwina.